Ashitaan umriidhaan narra ijoolleedhaa ijoollummaa qabdii na jaalatti na dhabuun feetu akka gartee namni biraa ishee harkaan fudhatu hin feetu hin jaalalama jechuudha. Gartee dhawaata if baraa deemtuun anaaf ishiitaan eega ol fuune waggaa 8 deemnaa. Walaba taatee xaliilooyitee anaafillee firiidamii naa kannitee na amantee jechuudha. Ani suutaan gorsaa jijjiirama tirannaatiin guutumaa guututti ashiitaan hin naaftuu yoon jee farada nan jaalatti jechuudha sii galee. Namni irruu hin qabne hin jiru jechuudha sii galee. Kanaaf hanga ijoollummaa qabdu san walli saadhaan harkaa fudhatanii jettee qalbii rarraastee turte. Gizeen aruuza dalaguus na jala deemti, gizeen isteejii dalaguus na jala deemti. Nin harkaa gartee akkasitti baafattee hamti dubbachuu baattus keessatti nin harkaa dhawaatumaan gorsuun fooyyawaa eegamaa hidhaltii booda moo mucaanuu na jala hambisee kun haala kanaa jechuudha. Sharmaarkeen gaafatte gaafii gaafatee woomaatiin na gaafatte kana jaarsaan kee akkamii yoos jala fudhatte na jennaan jaarsummaadhaaf xiyyaa qabeenyummaadhaaf ka Oromootii jettee gaafa sadi deebistee fi jettee siinilleen. Deebiin tiyya siin deebitee fakkaata. Akka ajaa'ibaa. Thank you. Koomentiilee hedduun uffata isarraa jiran. I think uffanni kan ka'e wallistoota birarraa hawaasattis adda ta'e. Utilleen yeroo kilippii viidiyoo keessattis daawwannu yeroo hedduu uffanni kan ka'e xiqqoo adda uummata birarraa. Maali iccitiin uffata kan kee duuba jirtu yeroo hedduu maach uffattaa uffata uffata normaaluma eegaan daleessee booda diizaayinii isaa eegaan baasee xumuree booda nama naa tolchuttiin diizaayina san itti kannee akkasitti naa dalaganii carqii uffata saniif taatu immoo taasii hin argamnes hiriyoota ta'ee haala jirantu naa ergaa ittimee uffata kanaa naa ergaa jeenii naa erganii haala saniiniin uffata kiyyaa pirootokoolaa kiyya eeggadhaa jechuudha. Wow. Thank you for galatoomii gaafiin keessan deebite jeetti yaada. Tole taaptaappii miliyoona takka galchaa 700 jirtanii. Okay, kanaan wal qabatee gama faamiliinoo maatiin tante hundi lubbuun ni jiranii wallee hoo dhiisiin ja'anii akka dhiistuuf dhiibbaa kara faamiliitiin sitti godhan ni jira. Ani maatiin tante hundi ni jiranii fagoo irratti akkuma reefun tana si himetti maatiin kiyya hundi hin jiranii. Yatiimummaan hin guddadheen siin jee obboleessa tokko qofaan qabaa. Obboleessa tokko qofaan qabaa. Innis Jaafar Sulee jedhanii akkaan itti yataamuu danda'e immoo abbaan kiyya Sulee Mahammad warra mi'ee isootii bara akka Itoophiyaatti bara 1983tti wareegamee qabsoo keessatti wareegamee lola daangaa jechuudha Somaalee fi Oromoo jidduutti gaggeeffamee abbaan kiyya gartee guyyaa isniinaa lola guyyaa lama walitti dhaabbateen akka dhiiratti nama meeqa kuffisee ifiifillee kuffee jechuudha. Gartee wareegamtoota qabsaa'ota hedduu aarsaa xiqqaa kafalaltu miidiyaa kanarratti faarfama yeroo hedduu.
warra aarsaa wareegama gurguddaa kafalanii hayni isaanii daguulamee maqaan isaanii guyyaa takkallee dhawamee hin beekne keessaa abbaan kiyya tokko abbaa kiyya qofaa miti gartee qabsaa'ota hedduu maqaan isaanii ka awwaalamee jira jechuudha. Nasiiba hiree takka takka irra guddaa gartee saamicha seenaadhaati gartee irra guddaa saamicha seenaati namni wanti iyyuu abbaa kiyya akkasittiin dhabee gaafa gartee abbaan kiyya du'e sanii anaa fi obboleessi kiyya magaalaa meessuuf jiraanna ture. Abbaan kiyya eefa du'e booda diinni magaalaa fudhatee gartee dhalaa garaa qabdu keessaa ilmoo dhoosee baasee qaluu ture jechuudha. Uumama dhiira taate dhabamsiisuudhaaf gartee nuti illeen firri abbaa kiyyaa akkasitti bakka du'uu geenyetti anaa fi obboleessa kiyya. Abshir. Kabirama ta'a godhuuf. Ifama mooshinteetiin haasawaa. Ifama abshir. Akkasiin magaalaa mi'eessorraa nu baasanii baadiyyaa gallee jechuudha. Baadiyyaa gallee re'ee fi horii eegeetiniin waggaa muraasaaf baadiyyaa waaccuu jaamtu biyya akaakoo biyya gallee akkasitti ummaan tiyyammuu san booda lubbuudhaan ni jirti yeroo san dhuftee baggeessan nu galchite turtii waggaa 10 booda abbaa kiyya booda waggaa 10 turtee ummaan tiyyalleen akhiramtee ummaan tiyyaa sabni isiidhaa Yamaniidha Oromoodhaa miti abbaan kiyya Oromoodha ummaan tiyya Yamaniidha sabaan jechuun garanumaa akka eenyummaa kiyya beekaniifin ifaaniif akkasitti ummaa tiyyas faaliif dhawee sababa dhukkubaatiin gartee addunyaa tanarraa bara 93tti boqottee jechuudha. Akkasittiin san booda haareetti yatiimummatti bahee barumsas muraa jiruun addunyaa tun gis takka gadi gis takka oli ani gartee seenaa tiyya irraa gaaf takka sirba waggaa 7 dura bihe keessatti ni yaadadha guyyaan ijoollummaa tiyyaan hamileen na cabte gaafa yatiimummaan maatii toodhamnaan mana na ijaarratte si irkoo naatee asiin nagahe galatoomiyaa rabbii kiyya jeekaniin itti rabbii kiyya galatoonfadhe jira. By the way ilmi namaa tokko har'a Farhaan Baddeessaa beekamee gartee sirboota isaa jaalalaa kana lallaan kilippii isaa bareedaa kana lallaan namu seenaa nama gaddisiistu if duubaa qaba. Sigalee baakgiraawundii if danda'ee qaba namu if duubaa. Kana si deebite na fakkaatu deebiin tiyyaa. Immoo wallee irraas eegan maatii tiyya dhabe booda kana guddise Jaafar Suleeti. Asuma Finfinnee na wajjin jiraata. Isaan na guddisee maatiin tiyya jiraattee nan dhorkitu Jaafar Sulee garuu irraa na dhorkuu ture. Dideetiin harkaa bahe jechuudha. Osumaan qara'uutiin Finfinnee tanatti deebi'ee Anwar Badhaanee fanni beekanii Addisuu Furgaasaa fanni beekan saampila jalqabaatu kanaa dadhabee gartee Anwar Badhaanee faadhaa mana Addisuu Furgaasaa fatti naa dadhaban bara 98tti jechuudha. Waggaa 17 dura jechuudha. Wanni kunuunsi galee. Akkasittiin obboleessa kiyya harkaa bahee dhiibadhee aartii tana keessatti gangaladhee sadarkaa tana gahe jechuudha. Garuu yeroo sanitti beekamtii haalaan hin fadha ture akka abaluufaa jeetiin beekamtiidhaaf gaabbuu ture. Garuu eegan beekamtii arge booda beekamuu kiyyattiin gaabbee waan si ajaa'ibu keessa. Maaliifi aartiin walleen aartii walumaa galattu biyya barbaatti. Biyya takka keessatti si kuffifti nama gingilchaadhaan bishaan waraabuu taata. Gartee? Gingilchaadhaaniin waggaa 16 waggaa 17 gingilchaadhaaniin bishaan waraabu jiretti jijjiirama takkallee irratti hin jirtu jechuudha. Egaa bu'aan nuti qabnu aartiin tun akka hin banne akka hin fokkonne gartee akka saba biraatiin hin ukkaanfamne qabnee tursiisuu keenya kunuu bu'aadha. Alhamdulillaahi
Sorry. Xumureetu Ifama guddaa. Thank you for reegaa. Yeroo faamilii nama jalaa akhiramte ispeeshaalii abbaan Farhaan qabsaawaa jabaadha. Bikka dirree qabsoo irratti kan wareegame rabbi rahmataa haa godhuu fi seenaanis isaan haa yaadattu. Akkasumatti haadha isaatillee dhukkubbiidhaan dhabee rabbi jannataan siif haa qananiisu harmee teenya walumaan qabna. Bifa saniin Farhaan jireenya jabaa jireenya ulfaataa akka dagaa keessa darbee har'aan tana ejjete jechuudha. Egaa namoonni